gochuun jajjabeessaa fayyaa taasisni jedhamee haadhuuftu wayi mayitaa jirti. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Mami jitarti. Omada ragan jiru tai. Manta. Mata masih dabbar lolu ustaz asil. Lakin dabru. Shigna ba tai gara sachi. Dena rasik ma jattara auzu billah. Chi asnala Devi ya. Fulage silalu galu dana garde. Akasin nattasbiya. Amasimulla. Amana mulata. Duro. Duraan jechuun achi duddana baagara galtee waan ta'eef asirra. Ma. Odis waamee jaarsaanillee akka walii galtan akka fixatta waan hundaayyuu mabruuk isiniin jenne. Mabruuk. Maal jechuu? Jechuun baga das jedhee isallee beekta mabruuk jedhee bira dhufee amma warra walii galtan waan irra fixatan jechuudha. Mee maal siin jedhee eeyyama gootee fi kalaas jettanii walii fixattanii innillee amma guyyaa naa qabaanuun jechuun jira beekta. Maal bisan guyyaa naa qabaa isin gaafata malee ani maal inni jechuun guyyaa isaa qabaa? Allaakki siin guyyaa naa qabi isin jenne bari inni guyyaa naa qabamuu qabaa jedhee faayanii waliin bilbilanii isin dhufaa guyyaa naa qabdanii jedhee mee maalirra walii galtanii nu ohoo maal gaafachuu qabna siin jechuuf waan tokko si gaafachuudhaaf dhufe kanumaaf mee maalirra walii galtan sila. Jechuun isuma waan gaafatin aare. Jechuun innillee isii gaafadha waan irra walii galle waan hundaayyuu isii gaafadha nuun jedhee saniin booda waan isin irra dhageettaniin isin bilbilaa guyyaa qabadha nuun jedhee mee ati maalirra walii galtan isa. Jammar isin yoo haasoftan jechuu haasaa keessan keessatti hundi keessanuu xiqqaan keessanis guddaan keessanis durallee ka fide isaanii isin nama kan ani finni ani hin beeku. Inna yoo haasoftan haasaa keessan keessatti of qoxxobaa of eeggaa. Maal jechuun of qoxxobaa of eeggaa jechuun ofuma fidanii jaarsa jeenaani bakka. Kee jechuun amma magaalaan keessa jiru Addis Ababaan fakkaachuun amma daawwattoota keenya hagana tuulola eegale namni jaarsan jedhina waan mucaan jaarsi afaan nu barate dhiifama guddaa kan qirtaa gaara afaan tu na barate wallahi. Ishi gurbaan maal jedha? Maalirra walii galtan gurbaan ishi jaarsa jechuun dhiifne bara hin jedhinaan dubbatinaa jettee ishi maalirra wal maal? Jechuun kiyya bar namni nama biratti adaba qaba. Eenyummaan tokko namni nama biratti adaba qaba. Kanaas bakka ufeemi akka carraa ta'e isin inni bar keessa isin beekee osoo hin ta'in akkanumatti personaalii amma immoo wanni inni ofirraa hin beekne. Jaarsa hojjettanii argitee wanni kun haamilee nama tokko ma jaarsa hin jeenaani deema kanatti illee bar namni ol kabajuu madalla. Qaxxitaa wada beetuu gabbaa jedhe abbaan asu wallahi jaarsa keenya tokkotu maal jedhanii fakkaate daawwattoota keenya saree dha'ee sareen harkaa fiigee mara seenee beekta abbaa asu ushaa ete deeggennan qaxxitaa wada beetuu gabbaa jedhe akkuma san jaarsillee satatte dheetuma waan hundaayyuu qaxxitaa fixatanii jaarsan jedhina kana booda waa'ee jaarsaatu maqaan kaasinaan hin jedhaa jiranii lolaaranii kun waan ajaa'ibaati. Ishii kazaas laa akkasii miti bara isin argitanii ana isin tunatti busheesse jaarsa jettanii malee gaafa duraatu. Daajaan arginaan garaas nyaate si tole. Akkasii miti kiyya. Shinkillaatee ni faraddaanu. Ishii akkasii miti laa agayinarraa. Maasi fakkaate gaafa sanis ofuma fiddanii ofuma deebitanii jaarsa jettanii tokko deebi'eetini jechuun wanna inni isin gaafate sanuu jechuu akkaataa adeemsa keessanii jibbeetini isin gaafate malee inni wanna akka isin barbaadan jettanii sanuu narra barbaadetii miti. Amma kasanii waan dura walii galtan isintu beeka atiif inni walii galtan rabbi waliin isin haa bulchu rabbi bultii keessan ta'u fuulduraallee ilma walitti hortan. Ta'inillee arrii deebi'ee lammaffaa filatu si wajjin rabbi isin haa taasisu. Ishii dhiifama arrii filatu jedhe dhiifama hiikarta. Kaza amma waan dura walii galtan nutti waan inni siin jedhe waan ati siin jettee inni tole siin jedhee sii guutaa waan hundaayyuu siin jedhee walii galtanii jirtanii. Duraan dursa inni ana wanna barbaachisu hunda ana naa guuta. Ishii wanta na barbaachisu maal keessan dabalatumaa wanti seeraaf jiru
akkanatti akka malee waliin akka abbadina wanna mara. Ana waan gootu ani wanni si dhaama. Ka akka abbaddan sana baara qaba. Na dhagaye. Ani wani biraallee laaptooppiin tokko na jalaa cabe itti na. Wala. Atis faayidama keetu jidduu kana fayyadamalee wanni biraa homuun jiru. Laaptooppiin tokko na jalaa cabe. Sanuma qofa na bitanii illee waan dhaamadhu irraa jechuudha. Baanaallee hin fedhan. Ani baanaa of fedhe kunuun saddeet nusa galtu mana keessa jira. Jaarsa laaptooppiin naa bichisi. Baanaallee akkanumaan afaan duwwaa iyyaasi. Hindi. Maal qofa. Jaarsi. Abal ishee kennuun hedduu. Jaarsi wanna seeraa kan wanna addaa qabatu. Ani hedduu keetiif hedduu jaarsaatitti illee ifaajee qaba. Ifaajee guddaa isinirraa qaba. Immoo jaarsan jedhee. Hedduu gurbaa keetiitiif hedduu ani hedduu keessan lamaan ifaajee qaba. Hedduu gurbaa keetiitiif hedduu keetitti illee ifaajee guddaa isinirraa qaba. Kanaafuu ana yoo naa bichisiif laaptooppii naa bichisiis gurbaa. Odoon fe'ii na kolfisiista. Jechuun bara mootummaa wallaalee bara akkam godhanii jechuun beektaa. Kana waan ta'eef laaptooppiin na jalaa cabe. Ani qooni yeroo kan horumiif na rakkista. Yeroo hin horuma immoo deebitee na taazabda. Ishee amma mee isinuu biratti mee isheen akkam go'a yookiin horumiif na rakkiftan. Yookiin yoo hin horuma jedhee jechuun maa horumtaaf na rakkiftan. Amma isinii amma barmaa yeroo faayidaa keessaniif immoo rakkoon keessan faayidaa keessattu isin cinqe moo anatu isin cinqe moo akkamaan waan inni keessa isuma waan wallaalee. Anaan bara na dhagaye. Ani ka keessanii ka warra waan gaafatu warra beekaa galmoo kafal yoo jedhanii. Ani barkana ajaa'ibeetti ni jedhe. Gamaa boottaree gammachuu si boochisee. Yoo hin horuma jedhu. Of keessa gammaddee gammachuu fi wanni tokko beektaa yoo dhufe namuma boochisaa dhugaa qabdanii jedhe gurbaa. Kana waan ta'eef anaallee na azanaa gamal caammaa yeroo ammaa kana Itoophiyaa keessa 5,000 gabbitamaa jiru caammaan maan karaa kanatti deemuuf isin amma wanni kee kan hoo itti akkami obboleessi kee ka waliin dhalatte qaraxa na gaafata jedhanii aaru namichi kun. Ani obboleettii jalaan hin fayyadamne kam jalaan fayyadamnu sila eessaaf. Ati hannaaf fiida. Lakka hannaaf miti hannan jedhina gamaan nama rakkate. Inti nuti iddoo keessanitti illee nagaa buusuun kalaas nuti shakkamaadha jechuudha. Maal jedhe obboleessi kiyya laaptooppii barbaada jedhanii kana salphina akkamitti. Boongaa kalaas sidiif ni haa laaptooppii illee barbaadu ishee laap sabiskiraayib godha ganaa boochiif taa'attoota keessa.